Dhaabbilee mootummaa misoomaa ta'an keessaa Itiyoo Teleekoom imala waggaa 130 keessatti akka biyyaatti teknooloojiiwwan adda addaa madaqsuu fi itti fayyadamuun Itoophiyaa dijitaalooftee uumuu keessatti dhaabbata ga'ee guddaa bahaa jirudha. Dhaabbatichi karoora hojii bara 2017 ifoomseera. Hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Aadde Fireewoot Taammiruu Itiyoo Teleekoom imala ce'umsa dijitaalaa biyyattiin eegalte itti fufsiisuun guddinaa fi misooma biyyattii ariifachiisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira jedhaniiru. Dhaabbatichi itti quufinsa maamilaa dabaluu, dhiyeessii fooyyessuu, teknooloojii haaraa madaqsuu fi hojiirra oolchuu, maddoota faayinaansii bal'inaa fi qulqullinaan guddisuu fi hojii namummaa irratti xiyyeeffatee hojjechuun milkaa'inoota gaarii galmeessaa jiraachuus himaniiru. የሀገራችንን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የማፋጠንና ኢትዮ ቴሌኮም imala ce'umsaa dijitaalaa biyyattiin eegalte itti fufsiisuun guddinaa fi misooma biyyattii ariifachiisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Hojiilee keenya gurguddoo waggaa 3 keessatti toora xiyyeeffannoo jennee kallattii keenyan itti quufinsa maamilaa dabaluu, dhiheessii fooyyessuu, teknooloojii haaraa madaqsuu fi hojiirra oolchuu, maddoota faayinaansii bal'inaa fi qulqullinaan guddisuu fi hojiilee namooma irratti xiyyeeffatan hojjechuudha. Gama kanaan milkaa'inoota gaariitu jira. Bara bajataa kanatti ammoo tajaajiloota kanneen fooyyessuuf hojiitti galleerra. Itiyoo Teleekoom diinagdee dijitaalaa biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu amansiisaa fi itti fufaa akka ta'uuf bu'uuraalee misoomaa dijitaalawaa diriirsuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira kan jedhan Aadde Fireewoot akkaataa hawaasa baadiyyaa fi magaalaa fayyadamoo taasisuu danda'uun magaalota armaan dura tajaajila 5G hin argatin 15 fi magaalota 500 ammoo tajaajila fayyadamoo 4G taasisuuf hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ አስተማማኝ በሆነና ዘላቂነት ባለው diinagdeen dijitaalaa biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu amansiisaa fi itti fufaa akka ta'uuf Itiyoo Teleekoom bu'uuraalee misoomaa dijitaalawaa diriirsuu irratti bara kana xiyyeeffatee hojjeta. Kanaafis doolaara biliyoona 1 ramaduun gara hojiitti gallee jirra. Gama kanaan bu'uuraalee misoomaa armaan dura jiran cimsuu, haaraa diriirsuun hojiilee Smart City akka biyyaatti qabame milkeessuu keessatti gahee dorgomaa hin qabne bahuuf hojjechaa jirra. Gama kaaniin ammoo teknooloojii hawaasa baadiyyaa fayyadamoo taasisus hojiirra oolchuuf qulqullina olaanaan hojiitti galleerra. Magaalota 15 kanneen armaan dura fayyadamoo 5G hin taane fayyadamoo taasisuun magaalota 500 ammoo fayyadamtoota 4G taasisuuf karoorsinee hojiitti gallee jirra. Dhaabbatichi bara 2017 kanatti maamiltoota isaa gara miliyoona 83tti ol guddisuun galii birrii biliyoona 100 fi biliyoona 63 ol argachuuf hojjechaa jiraachuus Aadde Fireewoot Taammiruu himaniiru. ያጠናቀቅነው በጀት ዓመት እንደምታስታውሱት ደንበኞቻችንን ቁጥር 78 ሚሊዮን አድርሰን ነው ያጠናቀቅነው። bara baajataa xumurametti maamiltoonni keenya miliyoona 78 turan. Bara kana ammoo miliyoona 83 biraan gahuuf ni hojjenna. Gama kanaan tajaajiloota kenninu hunda dabaluu fi fooyyessuun xumura bara kanaatti birrii biliyoona 100 fi biliyoona 63 fi miliyoona 7 walitti qabuuf karoorsineerra. Kunis kan bara darbeen wal cinaa qabamee yommuu ilaalamu dhibbantaa 74.7 garaagarummaa qaba jechuudha. Maddoota galii keenyas karaa diinagdee biyyaa giddugaleessa taasifateen adda baasnee jirra.